السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن غيا كيسا نجيني بدأ على ما تبغى جاب بكرة جاتا ترسلين جتا فيديو خلا خلاص وني ديمو رابي يس إيسيو بكبه راجع شو ديمو ورابي أما لا اليو إيديت كون فيديو إيدي كاي مستري كيسا جرو سينو إني كاي مستري كيسا تها نا خلاص وانت كرتها حسات مان استاجي تكتك كنا سنداو أجيزا قطاري داتوني نانو نقول مو بعدي أتقوسي نو إن كيسا قلات كاني كرب هرادي متجرا بحر كيسا يعني ساعتي بحر قد سينت يوان تيب جتشو قال كما بكسوني تنياتي متدو قمي الدقلا ما جتشو دا إجان داو أتا قروان حاسو تك دقا واهي قطاري واهي سودي أنا سودي جد درا سودي جد درقسي أما قطاري وجتشو تنجرا مي غرا غرما جرى لماني مالي اللي وانا جتن جتشو دا جتو كانت غرا غرما جرى لماني سودي رمال جبه قطاري رمال جالد قطاري رمال جبه سودي رمال جالد garaagarummaa jara lamaan maaliif biyyoota lamaan kana qofa bichaa dhaqee waan ta'eef biyyoota lamaan tana ramee waan tokko tokko sadiitti haasaya tokkoffaa eenyurraa jalqabu ofii kiyyarraa jalqabu moo jararraa jalqabu anumtuu hagam jijjiirama qaba suutiif kataaretti isinitti wamma tokkoffaa ofirraa jalqaba gaafa suudii deemu waan dhiqishuu waan yaadan qabne waa yoo xiqqoo jette boottu waa yoo kaddaamaa jedhaniin boottu waa yoo shagaala jedhaniin boottu ittira jechuu gaafa suudii deemu osoo iyyuu guyya takka silkiin akkana gadi bahee waa onni tokko hin jedhin suudirraa kara biyyaa gala jechuudha akka ammaa xaxaxaxa jedhu kanaa miti jechuudha suuditti baay'ee hayaa qabaa ibaadaa kiyya irratti jajjabina qabaa baay'ee tokko xinikaaree qaba wallaahi maashaallah obsaan guutamtu wa'iiti dhugumatti mootiyyuu namni wallaahi sodaan rabbi onnee isaa keessa jirtu obsaan guutamaadha dhugaa rabbi amantanii amanuu baattanii jechuudha. laali maashaallah yoo haan bakka nama gaarii nama fayyaaletti nama ibaadaa rabbi irraa daqiiqaa takka sekondii takka salaatan dabarsine wa'iiti alhamdulillah akkas ture yeroo suudii carrama saniin biyya gale amma kaatarii deebi'ee miree asiin haasaa taanan cabsee maashaallah araba baasee araba taanan hin sodaadhu bakka hallee manam wanni ganda duniyaa taanirra jira wanni takka wanda natti fakkaatu wanni irraa sodaa tokko hin jiru rabbii tokko jagaru man sodaadha rabbii kiyyaa ga tokko sodaa rabbii kiyyaa manaa jira garuu sababa namallee sodaatti beekta ati daranuu sodaan rabbii kun illee sii dabalaa deemaan beeytanii miti amma yeroo suudii jiru san nama baay'ee sodaadha nama si sodaadha saniif sodaan rabbii linaaf jabaatte amma laal hammuma nama tuffadhu kanatti hanga tokko bakka sodaa rabbii tanallee keessatti waa miidhe natti fakkaata jechuudha tarii gaafa dhufu kana waan natti fakkaata ayidoon kee umur takka hojii manam nagar hojiin kamuu naa galalli hojii kamuu akka barbaadetti xibaraaree hojjedha jechuudha ija banadheen guddadhe jechuudha bakka namni ga'u ga'e jechuudha ofii deebi'ee kaddaamamaa baraa hiikni biraan jiru. Nama tiyya asbattaa dhumattu callisaati yeti teenna walumaan beennaan ma callisna waa'ee madaamii moosanii madaqaa ka madaamii qataariitii fi madaamii suudii eebadee kaa namitti inti dhageetti hoyi mana nabaasti laa ilaaha illallaa magan safara kanaa shokoysitti naa dhumatti har'a bakka magan irra jedhe baaliyaa keen innaa وهاي أما جرى لماني موتني مكا جري لماني أعوذ بالله تسودي سنجتودا نمر عندمتو إن سافرتو من هجدين باتو وكين زورتو يا ربي كيا بعدين ما أنا قلت تسودي ثم تانا منياتي تبي خنا فيتو غندا بيو ترى ديمتي فيتو دقيقة ماكينة كافت ديمتي إجمتين أرجتو tabiyya kanaa jechuu baay'inaan yookaan immoo onni qaban hojii dhuunfaa isaanii jechuu hojjettoota mootummaati achi oolan bakka sitti tola manni qullaadhaa amantii amanuu baattee balala jarri mana oolan hin jiru biyya kanarratti jechuudha hundi isaaniitu iyyuu hojii qaban badheesirraa oolan uffee wanni jararraa jaaladhe kana jara suudiirraa ammoo kana jibbe jara suudiirraa kan jibbe laala manuma hojii oolan kana gootee taawulaa isaantu qubaan xaraagaa mana keessa deema iqaabeetii kan isaan tukaan godhisiin jedha kan godhisiin jedha yaa rabbi nyaata baay'atanii illee warra suudiisuun dhugumatti nyaata baay'atu warra suudiisuun kana jibbe jararraa kana jibbe jara lamaanirraa warra dhiira jaraa hoo dhugumatti dhiira jaraarraa dhiirota suudii dhibballee xoobaatu parsantii 95 niin adannaqa baay'ee ija gadi qabatu ajnabi wal jedhanii baay'ee ilaalanii
homaan jedhanii keessan baalaqiin tokko haa jiraatu malee homaan jedhan. Akka biyya kanaa immoo of jajuuf yoo sararatanyaadha jedhee of jajuuf sixanna shi malee hundi isaaniitu warra rakkoo qabu. Irra caalan isaanii wanni isaan fuudhaniif jalaa qaban waan akka Filiippiinii, waan akka ajnabii biyyoota garaagaraa biyyoota akka Masrii, akka Suuriyaa, akka Iraanii, akka biyyoota garaagaraa kanneen of jalaa qaban. Baay'ee keessattuu dhiironni isaanii sararatanyoota akka ajaa'ibaatti jaallatan. Sararatanyoota malee kan baay'inaan fa'aa akka Filiippiinii fi waan akka Bangilaadesh waan akka Hindii kanneen fuudhitu baay'ata jechuudha. Jarri dhiiraa hin jibba dhiirota irraa immoo amala bilginnaa isaanii kana baay'een jibba dhiirota warra Suudii fi warra biyya kanaa jechuudha. Hayya nyaata mana keessarraa hojiitti ka baay'atu nyaanni hojiitti baay'atu nyaata Suudiiti. Tartiiba illee hin qabu jechuudha nyaanni Suudii suni laayilaa saadii damee afurii numa hojjetti numa nyaachatti handhuura hin qaban si'a wallee garuu takka malee hundallee miti. Suudii wanti hin jaalladha matarra na jiran wayi maatii keenya fakkaatan maatiin Suudii hundi isaanii. Innaa biyya kanatti immoo tartiibni hin jira. Biyya kanatti misaa tartiiban, qursii tartiiban, iraata tartiiban. Tartiiban nyaatama. Homaan jedhu tartiiba hin qaba. Irra caalatti nyaanni immoo alaaka bitamullee jira. Akkas fakkaata. Kara sararatanyaatitti yoo deebinee sararatanyaa mana kana biyya Qatar keessa hojjettu mana tokko keessa hiyyeessa akkamtu sararatanyaa lama qaba. Hiyyeessi gadi aanaa sararatanyaa takka qaba. Dureessi akka sararatanyaa 10 qaba. Haga 15 illee. Uffata tokkostu adda, tamiijitu adda, tanyaata hojjettu adda, tan mana qulqulleessitu adda. Tan daa'immanii adda, tan ijoollee barattuu waliin deemtu adda. Waan akka isaan baay'ata jechuudha. Kana garuu haftaamiin biyya kanatti haftaamiin sararatanyaa akkas baay'atu suni orijinaala jara kataan haadhaa fi abballeen uummata Qataarii ta'anii akkasuma immoo hojii qaban jechuudha. Baay'inaan waan akkasitti baay'ata. Maaliif parsantiin caalan Qataariin jechuudha gimmaashni yookaan nusni isaanii ajnabiidha. Isaan miliyoona xiqqaa irra caalan namoota itti galeedha galtuu baay'atan jechuudha ajnabii jechuudha gara biraatiin. Sababa kana ta'eef jarri haftaamii ol kutan. Kuwwan immoo likkimatti sararatanyaa lama fa'aa qaqqabu jira sadii fa'aa qaqqabullee jira warrummaan ajnabiillee jechuudha baay'inaan. Hojiin hin jira birriin hin jira biyya kana keessatti jechuudha. Garuu mootiyyuu namni baay'een hin jiru. Biyyattiin akka biyyaatti waan diqqishu wayiiti jechuudha. Waan diqqoodha laftiiti jechuudha lafatu xiqqoodha. Akka Suudii kana lafaan babal'attu akka Dubaay kana lafaan babal'attu lafa xiqqishuu qabdi. Suuraan isii guutuun bahara jechuudha. Lafa xiqqoo tana irratti waan guddaa ijaaruuf hin karoorfatan. Achumatti birrii isaanii baay'ata maashaallah. Amma ganaa ijaarramee tottolfamaa jirallee akka magaalaatti hundi isaanii birrii qaban haftaamiidha jechuudha. Akkasitti. Gara biraatiin immoo iyyuu gara waan akka jireenya mana keessatiin biyya kana keessatti dhugumatti waan akka bishaanii amma bishaan Suuditti bootteedhaan alaa dhufe jechuudha yookaan kazaanaan alaa dhufee wantooti mashruu'atti naqama jechuudha. Biyya kanatti lakki akka feete bishaan akka feete ifaan waan gaazaa beenzilamu maal jedhan kana qabaniif jechuudha. Kanaaf cinqiin hin jiru biyya kanatti akka feete ifaa dhaamsaa jaartiin waan nama iyyitu mana keessa deemanii ifaa dhaamsaa maalii muhayyifa dhaamsaa maaliin hin jiru muhayyifni bakka itti dhaabbatte kamitti muhayyifa jira biyya kanatti jechuudha. Ani garuu akka argetti jechuudha. Innaa kana fakkaata. Hayya hanaan isaa sararatanyaadhaaf qabanoo. Hanaan isaan hojjettuu isaaniitiif qabanoo. Suudiin ofitti nama qabuu jaalatti. Bubaa jiran nama qabdi. Sararatanyaa ilaalcha gabrummaatiin osoo hin taane ilaalcha namummaatiin ofitti qabdi jechuudha. Achi ofirraan qabdu. Ofirraan fageessitu. Ofitti hammatti wallaahi. Akka mala akkasii qaban dhugumatti waan abbaan qabu abbaa galchuun bareeda. Biyya kanatti immoo ati sararatanyaadhaa miti achuma teetta. Achuma. Yoo haftaamillee taatu hambirallee taati kilaasiin dirqama adda addatti sii kennama. Kun immoo nama boonsa waan qabaniif ta'ullee mala waliigalatti adda addatti nama kenna. Kan immoo sararatanyaa itti hammaatu biyya kana keessatti warra ajnabii bira gahe. Ajnabii bira geennan nyaatallee yoo barbaadde bishaan haayilaandii bitadhu siin jedhanii yoo barbaadde duumi bicha sii kennama. Yoo sanuu siin kennamne jira cunqursa jira waan akkasiin jira jechuudha ajnabiiwwan bira. Garuu akkuma waliigalaatitti immoo hanaana sararatanyaaf hin kennan. Ofitti qabu hammatu sararatanyaa hojjama Suuditti si jaallata faamiliin isaanii yoo si dhufan sitti kolfanii si hojii kolfanii taphatanii si gaafatanii si hojii bu'anii yoo ati galtu baqqaa garaa nyaattaa yoo ati diqqishuma waa taate si yaadan biyya kanatti ati dhukkubsatte ati ati jennaan peestaalii qabadhu deebisiin jedhan yommuu saniin baasisi deebisanii tabiraa fidatanii dhufan birrii isaanii bittaan boonan malee siin boonu ati gaarii feetellee taatu siin hin boonan yaani donkeera feetaa hojjedhu hanjaa keeti deemta karaa kee qabi hanjaa keeti kana jechuudha garaagarummaa isaan bira jiru
سعودي تقروا دوق بديس ركوبة تكاسي يالن سي أقلبا بعد أنا سلالن كمان سلالن أرجعسني بودا موتو yoo gamtee fi ofirraati galchan malee akka laayyottu umbaasittuu sin deebisan suuritti jechuudha dhugaasi amayyaan takka amalli kee badaa yoo taate gadillee si rukutan si jiraachisan malee dafanii ofirraa sin baasan suuritti jechuudha garaagarummaan kana biyya kanatti ati haxxiffannaan ati xiqqoo cillaayifannaan ati xiqqoo waa balleessinaan odoo ati hin beekin biyya akkasii buusantu jira osoo ati hin beekin peessaalii qabii ka'e kootu sin makiinaa kaasanii yoo san hin baasisi deebisan firiidha feeto hojjettu namni immoo ofitti sisiisee bakka akkaanaana saraatanyaatti si qabu lashii manjiru biyya kana keessa kana ka irra caalu sanummaan filadhaadha garuu suudii yoomuu jaalalli isaanii keessaan badu jechuudha bakka bishaan jira bishaan nu jalaa gadi seenee hamma kan arganne kana fakkaatan jaa obboleen kiyya kun immoo foonatti tanillee mee urgeessinee nyaannee qoonee adda gallee sitti bunamna baay'ee namatti tola dukkana keessallee ta'u jiiniin jira bishaan shaashaa nama cinaadha jedha fidhan bishaan keessa deemuu hin danda'amu galuudhaaf deemaa jira karaa manaa garagallee akkasii siniin ja'a wallaahi garaagarummaa waa'ee biyya kanaatii fi biyya Suudii keessaa ani garuu akka kiyyatti jechuudha Suudiin wayya silumaafuu Suudiin akka biyyoota kamittuu isiin Makkaa Madiinaafuyyuu ta'isii oluma jechuudha dhugaa dubbatuuf Suudiin naaf oli'an Makkaa Madiinaafu Suudiin biyya kamirraayyuu adda jechuudha haa ta'u immoo ilma namaatti illee Suudiin biyya gaariidha biyya saraatanyaa hojii akkatti qabatan beeytu saraatanyaa akkatti waliin bulan beeytu bakka si sossobuullee waan beeka wa'iitti Suudiin jechuudha si cunqursullee beekanii malaan si bulchatan jechuudha Suudii dhugumatti jechuudha biyya kanatti laa'in jiroon akka jedhama injiru si fedhan ta'e si fedhu qasamii qalamii dibdamsiin waan biraan jiru bakka sittiin kenna waan kan keessaa nuun dhiphisu wanni kan keessaa nuun dhiphisu waan tokko hojii bichaa hojjechuu bakka irra caalatti biyya kanatti wanti nama jiru madaamin ala oolti hojii kan kee xumurte eeda saraatanyoon hojii kan hojjettu garaagaraa kanallee das nama jedha garuu jidduu lamaan keessatti ani garuu akka hundattuyyuu dura ka jiraadha Suudii amma ka jiraadha biyya Qataariiti haa ta'u lamaanuu naaf qixxum garuu irra caalatti persantii tokko Suudiin jaalladha sanin jedha kana fakkaata ijoolleen jaraa hoyoo naan jettan ijoolleen jaraa biyya saniiti biyya kana ijoolleen biyya kana shururuu guddatti dhugubatti shururuu kan guddatti akkata Suudii sanii miti loltuun illee dhugumatti ta biyya kana xuquun dhorkaadha saraatanyaa yoo tuqxe badaadha jechuudha xuquun qabdu ta biyya Suudii sun baay'ee shururuun guddattu waan jettu yoo saraatanyaa illee lolteen dubbatan natti fakkaatu kaachiisa amma kan waliin argine sana akkasumas illee gadi dhiisanii maal jedhan biyya kanatti seeraan guddistaan dhugaa ijoollee guddisa jechuudha ijoollee jaraa garuu mootuyyuu ushururuudha ijoolleen jaraa hin babbaalagatti irra baay'ee isaanii ila hin babbaalagatti arrabni isaanii illee arraba dheeratanii akkuma haadhaa fi abbaa jala guddatan waan ta'e saraatanyaa akka nama xaxayyafuu kanaa godhatanii bakka garuu waan ijoollee irra baay'ee dubbatuun hin barbaachisu ijoolleen haadha abbaa jala guddatti waan ta'eef haadha laalii ilmoo fuudhiisanii dubbiin jechuudha walii galattis ni himu amma goolabuu dubbii kiyyoo hiddu odaa gamaa hiddu odaa kanaa jedhe hundi isii jireenya biyya rawaanuuf takkuma zariin tokkotuu jette Oromoon nuuf kabajaa fi jaalalli manuma keenyatti nuuf hafe malee mana ormaa keessa maal goonaa jaalalaa kabaja jaraa so'idha birrii soqaa baane birrii masaa so'idhee arginee galuudha akkanaan isin jalabbalee wantiyya rabbisanii halaafis waa hundaayyuu haala kanaan xumuree jira viidiyoo kiyyaa yoo isinitti tole laayik sabskiraayib sheer gaafa sheerii dhiisa akkuma laayikii bichaa godha bakka sabskiraayib bichaa godha qoyaa isiniin jedhu garuu yoo sabskiraayib godhaa isiniin jedhan isinii abaasa jedhan dhugumaa yaa rabbi sila kadhaa dhiisee callisarre akkami callisee shakkiin beekee sabskiraayib naa goota yoo callisee hojii mikii ilaaltan jechuudha eeshisha hojiin keessu yoo badaa ta'e kun yoo anatti tolee isinitti hin tolle isin biruma qottan jechuudha kanaafuu kadhachuun dirqama yaa jamaa jaran akkam ta'an ishiin godhinaa sabskiraayibii ishii dhiisaa isiniin jechuu sabskiraayibii laayikii godhaa ishii kaafadhaa hundaayyuu yaa rabbi kiyyaas takku lakka fokkataa yoo akka jedhan fa'a ara godha sabskiraayibii godha maal taatansa